Eessaa akka dhufanii maqaa isaanii himaniitu gara dhugabaatiitti darbu jechuudha. Ani Salamoon Biraasaan jedhama. Dhalooti koo Wallaggaati. Amma kan hin dhufee Finfinneedhaati. Waan hin ta'e dhugaanis hin ta'e. Soba sinaa soba. Torban sanbata guddaa darbee waldaan koo waldaa makana Yesuusi achi dhufeetanii laaqanii hirmaatan jenne. Dafinoosi du'a fayyaa koo beeksisan gadin baanee waliin bishaan hin dhufne midhaan jaan facaasas akkasi roobii ijoolleen koo dhufanii mana natti cabsan ani du'aadha ani koo hin hojjetu du'aadha booda fuudhanii mana kibla geessanii baalchaan dhiise uma anaa ta'uu dide Korea na besan. Hindi somananda. Walda kan fembe. Kaya kan be. Obbolessi ko tamane birasa kenne na muda kana jira. Tuera jennan dufe. Boda walda kana keessa jiran. Nama lama manana arga. Tokko langala. Tokko laatana jiru. Isaan dhufanii naa kadhatanii keessa kooti narraa jalaaneera garuu bakkee ba'a. Gaaf sanaa jalqabeen biddeen nyaatte. Kun immoo humna isaaniis miti humna Yesuus. Ameen. Ni ammas dabalee Waaqayyoon ilillee fi akka galuutti galateeffama. Amma kan dhugaan fiixee uumamaan Waaqayyo namas qaba. Waaqayyo iddoos qaba. Waaqayyo nama qaqqabuufis qaba. Waaqan hunduma keenyaaf nu qaqqaba. Karaan seexanaa hunduma keenyaaf cufaadha. Garuu dhugaa bahuudhaaf fakkeessuudhaaf qulqulleessuudhaaf Waaqayyo waan baay'ee hojjeta. Kanaafi manni kun mana dhugaatii, manni kun mana guddinaatii, ammayyuu hin guddataa waan qabdaniis waan jiraattanis bukkeedhaan dhaabadhaa, anis bukkeen dhaabadha. Galatti gooftaa. Asii dhufanii salootii godhaniifi. Egaa salootii godhaniifi booda dura otoo uumamaayyuu hin beeku ture. Kooriyaa geessinee marmarsiisaan keessaatii baqaa jedhama. Dhiigi mataatti dhangala'e badeeraa jedhama. Baay'ee jajjarumsa qaban jedhanii gammannee jedhee Waaqayyoof galata nuu kenna. Ture gaafuma sana salootii naa godhanne baay'ee jajjarumsa guddaa qaba baay'ee fayyaa qaba Waaqayyoon galanaa qabu. Anis dhalukumaan ture yeroo sanaa naaf kadhatanii amma geeddaramuu guddaan qabaa fayyaa guddaan qabaa namee Waaqayyoon galateeffannuu fi maqaa gooftaa Yesuus fayyaan keessan kan fuudhame kan deebi'ee haa ta'u. Maqaan keenya osirraa dhuftee maaltu sii ta'ee? Waaqayyoof haa galatu. Anis maqaan keessan eessaa isarraa dhuftanii? Maqaan keessan eessaa? Egaa maal jedhee isinitti maasiis naa dubbatanii bakka itti nameetu. Ani waa'ee obboleessa koo fi maatii isaanii waa dubbadha. Ani yeroo inni biyyaa dhufe
duuba baate. Ifama obboleessi koo na dura as galee ani immoo isa gaashamoo samii qabutti dhufe isa biran ture. Ana garuu dafee gooftaan na argate ani gooftaa yeroo na argadhe bara 88 qaxanaa hundatti Finfinneedha achitti kan inni baradhee kan inni gooftaa fudhadhes iddoo sanatti waggaa baay'ee moobil bulu wangeelan ture. Asiin dhufe yeroo sana mana isaan jira. Mana jireenyaa qabu, mana guddaa qabu. Achi keessaa kibbii tokko naa kennanii achi keessatti ta'a. Achi keessatti kan kadhadha. Ergan gooftaa argadhee achi keessatti kan kadhadha. Baay'een jabaadha. Gooftaan takkammaa kana miti. Baay'een jabaadha. Yeroo sana nan boo'a isaaniif maatii kanaafis maatiin kuni gooftaan beekanii musliima turanii kadhannaan mana isaanii keessa jira. Kadhannaan musliimaa jechuudha. Caatiin achitti qamamaa. Sheekonni adda addaas achitti dhufanii caatii qabu. Ani immoo achi keessaan kadhadha buddeedha sarvisii keessaa. Maan koo waaqayyotti hima garuu waaqayyo saba kana maatii kana isin jedheen kadhadhan ture. Bara baay'ee erganii achi ture booddee buraayyuun dhufee galee buraayyuu 95 dhufee asin jira ergasii. Gooftaan inni man namaa bakkeetti dhiisu gooftaan maatii kana argate. Yeroo maatii kana argatu waaqayyo qabeenya likkii malee qabu. Makiinaa akka saattuu ofanii geessu qabu qabeenya. Qabeenya jiraatu malee qabeenya sana keessa nagaan jiraa hoo jenne isaanii fanniisa. Kanaaf maatii kana yeroo argatu waaqayyo suma kootama keessaa jisse. Isuma abbaa mana argate isa booddee mucaan isaa mootuun beekinii kan waggaa 10 ol amante dhossitee jirti. Anneen gaddan argee ishees neen gaddan nagee isheen dhossitee manuma keessatti gooftaa wajjin jirti. Amma neen gaddaa gooftaa argachuu isaa dhaga'eera. Amma kana hin jabaate dheeyyaanne eengadda yeroo dhannee inni dhukkuba innaan inni dhaqe Kooriyaan dhaqe Kooriyaa darabee manatti galeeraa jedhame. Yeroo mana barbaachuu mana dhufu mana jiru achumaan dubbiseen namoota sii kadhatan waldaa keenyaa paasteroota sii fideen dhufa kan akkasii ennaan naa fidi maaloo jedhan ishiin jedheen paaster Masaratti paaster Tinsaa'ee fi wangeelaa Bantii Buddeen naqee sanbata darbee jechuudha. Hin kadhannee fi cheekaappiin isaa sattaanee jira. Baay'ee yeroo kadhannu isa duwwaa miti waaqayyo kan nu barbaade. Mana isaa keessatti kan hafantu jiru. Isa qulleessuu barbaadeeti ishee kanaaf barbaadeera. Calqaba waaqayyo yeroo jiru mana sana keessatti jammaru hojjettuu mana isaa keessa jirtu paaster Masaratiin waaqayyotti agarsiisee rakkoo akka isheen qabdu isheedhaaf fidanii isheen dhuftu jedhan paaster Masaratii isheen dhuftee hin kadhattamee fi iyyeerraa bahe. Achumaan hafee maatiin hundumtu achi jiru. Maatii kanaafis kadhatamee mucaan isaa tokko bakkee jirti kan hin amanne jirti. Ortodoksii kan taate. Isheen lafa isheen jirtutti maganaanyaa moo isa jirti manni ishee achitti waaqayyo ishee yaadatee ishee yeroo masana dhuftee gooftaa fudhatte. Achumatti. Kanaaf mana isaa sana keessa kan jiru hundumtuu gooftaadhaan haammatamaniiru kan wanta ta'eef iddoo caatiin qaamamutti iddoo wanti hundumaa aarsaan adda addaa godhamutti wangeelli irratti lallabame iddoo sanarratti wanti guddaan haasa'uu barbaadu isa kana. Mana wangeelli hin lixee yaadamne lafa caatii durii achi ta'anii qaamanitti gooftaa Yesuus achitti sagaleen isaa lallabame. Haalleluuyaa. Kun namoota isaanaan iddoo sanarratti waaqayyo dhaqee kana duwwaa miti waan baay'ee ta'e achi keessa inni ergasii fayyina isaatiif kadhatamee cheekaappii dhaqee inni ilaalamee siitis kaanii isa jedhan sana dhaqee hin ka'ee fayyaadhaa iddootti deebi'eeraa ittiin jedhanii kun nama biraa miti waaqayyo biraa ta'ee
isaan qabatee Waaqayyo maatii sana hundumaa fayyisee lubbuun obboloota kootii lubbuun ijoollee isaatii fayyuun kun na gammachiisa gammachuun gara caaleen jiru Waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadha. Salphaa miti kadhata guddaan godhamaa ture achitti obboleessi keenya kophaa isaanii kadhachaa turanii ati amanii maatiin kee maaliin ta'a?